Yooyaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo fayyaa keessan jirtu alaamanni sa'a namni jaarsa jaartini akkam jirtan fayyaa keessan jirtu innaan anis naga koon jira qaxareen keessanii yookiin moodeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 jechaadha hin jirtu fi naantee piis naachoo innaan har'allee waa'ee abee viidiyoo ishiitirraa dhimma ciccimtuu qaqqabadhee dhufee jira har'ammoo viidiyoo waa'ee biyyaatirraa nagahee erga biyya galtee eenyu faana akka jiraachaa turteefi eenyu faana akka jirtu iciiti ciccimaan namaddi gahee jira akkuma beekamu bilbilli abee naaf xalafamee jira amma iciiti baay'een hordofaa jira jechaadha hundi keessanuu shamarran keenya jecha namoota isin gadi hiriyoota taatu karaa salphaan akkaataa silkii xalaftanii nama san to'achuu dandeessan sirii fidee dhufee jira viidiyoo kana keessatti kanaaf gadhumaa dhaggeeffadha viidiyoo kaleessa caraftaa xiqqoo kaasee gadiin dhiisa jedhee immoo ka'ee immoo xiqqoo gaabbee nama rartee dhiisee odoo poostiin godhin hafee har'a garuu poostii gochuu kan jechaadha. Maaliif hin jedhe beektuu hundi keessanuu haga ammaa namoonni baay'een akkuma qoosatitti yookiin salphaas ni fakkaata. Dhimma anaa fi abee jidduu seenina. Namoonni koomantiin na arrabsitan akkatti gadi dhaabadhaa dhugaa. Nan arrabsinalleedha. Nu lamaan jidduu tasumaa seenuu qabdan. Maaliif seenuu qabdan beektanii? Dhimmi anaa fi abee anaa fi ishii qofa ilaallata. Anaa fi ishiitu furata waa'ee dhimmicha keenya. Nu lamaaniin alatti qaamni sadaffaan jidduu keenya seentanii ati safuun beektu dubartii miti akkamitti viidiyoo dubartii gadi baastaa jette mucoon takkamoo waa'ee birrii nu hojjedhu jette birrii sharafa yoo ta'e biyyoota jirtan hundarraayyuu googil gootanii haala salphaadhaan sharafni meeqan akka jiru hordofuu dandeessanii just angara fuula duraatitti viidiyoo yuutuubii kanarratti kutaalee warra yuutuubaroo warra artistoota ciccimaa faana hojjechuudhaaf illee waliin haasa'aa jirra. Gara fuula duraatitti warra aktiivistoota beekamoo faana wal qunnamnee akka hojjennu abdii qabna jechaadha. Dursa garuu har'a waa'ee ajandaatti jiru kana xumurra. Dhimmi abee naa dhumatu malee ani boqannaa naa kennee waan biraa hojjechuu hin danda'u sa'aatii kanatti jechaadha. Isin hundi keessanuu chaanela kiyyaaf warri haarawaa taatan subscribe gochuun hin raaffatinaayi subscribe godhaatiin na jajjabeessa isiniin jedha. Itti aansee immoo itti aansee dhimma mucayyoo kanaatitti gadi fufnamee qo'i. Dhimmi mucayyoo kanaa akka salphaatti ilaaluu dandeessan isin anaaf akka salphaa miti dubbiin kun. Dubbiin kun baay'ee cimaadha. Keessattuu namoonni tokko maal laan jettu koomentii jalatti obboleessa koo jettaa obboleessa kee waaqa seete immoo jettan nama waaqayyo maal jedha beektaa hangafa kee kabaja jedha. Obboleessi kiyya waaqas ta'uu baatu anaaf hangafa kooti waaqa gaditti nan kabaja nan jaalladha innis immoo akka obboleetti quxusuutitti na jaallatas na kabajasi waan an barbaade nama naa godhudha. Wanti isarratti raawwatame karaa kootii waan ta'eef na aarsee malee odoo karaa biraatiin itti dhufe isumti akkuma eegaletti innumti haa xumuratu jedha malee jidduu seenu jechaadha. Garuu karaa kootiin dhufe wanni dhufe kuni. Karaa kootiin isaa wadhan qunnamte mucayyoon kun. Karaa kootiin taatteen akkasii kun obboleessa koo irratti raawwatame. Sababa kanaaf jedhee tanani malee an dhimma biraa abeerraa hin qabu. Abadan dhimma biraa irraa hin qabu dhugaa. Dhimma nama tokko nama dhuunfatirra dhimma ani qabu tokko hin jiru. Abeen obboleessa kiyya na waamsistee boolleetti bar ergiin dhufe as bilbila cufattee badde. Haa eegu boru bu'aa gaafa 30 naan jettee hangaaf 29 itti dawwalee galgala deemee achi bule. Halkan hojii hiikee deemee bule. Hojiin isaa daqiiqadhaaf iyyuu eeyyaman qabu. Garuu bakka nama buuseet sa'aatii saniif jecha bakka nama buusee tiraanispoortii kassaree achi eegee dhabee deebi'ee gale. Ala dhaqaa gala beeki ka tiraanispoortiin boolee keessatti akka cimu. Sanuu makiinaa kontiraata waan qabateef malee in argatu sa'aatii sanitti. Inna hojii isaa dhaabee makiinaa mootummaatiin deemuu hin danda'u inni maaliif dhimmi kunii fi dhimmi mootummaa wal maddii qabame yoo ilaalame wal dhiiba waan ta'eef maal hojjechuu deemta hojii mootummaa dhiiste daldalaati jedhanii rakkoo itti uuma waan ta'eef warra achi keessaa obboleetti kootiin dhufa jedheeni eeyyamsiisee achii bahee jechaadha inni. So እንዴት ነኝ ዛሬ አላማረኝም እንዴ? ወታደር አልመሰልኩም እና akkasiin jedha dhugaa waan akkasii kanatu uumamee
malee dhimma bira abirra dhimma addaa wakiin qabnu hiriyaa turre baay'een jaalladha baay'een kabajaa baay'een jaallatti baay'een kabaji jedhee beeka duratti garuu naagante guyyaa keessa hiriyaan akkanaatuun immoo badduudha beektanii eessanuu sin geechu ana sitti miti Itoophiyaa iyyuu galee imcoota nagaafan biyya gadi bu'e qaamanuu biyyatti arguu qabna jedhee karoora guddaa qaba wajjii waa baay'ee hojjenna jedheen karoora guddaa qaba miti yuutuubii lafatti hojii biizinasa wayii wajjiin uumne hojjenna jedhee ishii eege Abee bakka guddaatti ishii eege jechaadha. Gaafa nan bakka guddaatti ishii eegu ishiin immoo bakka xiqqootti argamte waan na eeddeef sababa kanaa jedheeti malee dhimma dhuunfaa tokko yookiin dhimma biraa irraa hin qabu. Namoonni baay'een koomantiin taane naa barreessitanii isiniifan deebii tokko kenna. Garuu namoota koomantiitii deebii kennuu sirriillee miti baay'isanii xiqqooma xiqqoo isinii kenna baay'isee hin kennu. Maalan jedha seetan asirratti ati dafqa ishii karaa irraa nyaattuuni naan jette koomantiin obboleetti keenya takka dafqa ishii nyaachuu dhabdeet akkana taa gubatta naan jette yaa obboleetti kiyya sittani malaa ana Abee dhima obboleessi kiyya kan sareetutti na aarse malee Abee yoon kiyyaa dabarsee kenneef nan mararu nin jaaladhan ture bakka guddaan qabaaf mucayyoo tana seenaa ishii anaaf ishiitu nu lamaan jidduu seenaa keenya anaaf ishiitu wal beeka walitti waa baay'ee nama walitti mateedha nuti nun beektan jechaadha. Anaaf ishii jidduu waan jiru ishiin rakkattee ani irraa nafu ani rakkadhee isheen irraa naftu. Garuu amma na aarsitee bakka kanatti abdii irraa kutadhee itti aaree viidiyoodhaan ishiitti dhufe malee dhimma takka irraa hin qabun ture. Yaani haqa ishii nyaachuuf wanni jedhu nu jidduu lamaan haqa kan Abee jechuun kooti kan koo jechuun kan Abeeti jedhee beeka malee anu lamaan jidduutti icciitiin addaa wal haaki wal godhuun kun nu jidduu hin jiru ture. Amma ishiitu gaaf kan mucaan viidiyoo waraabee email ishiillee gara kootti share godhee Facebook ishii na bira jira ammaaf haakii godhee jira jechaadha. Sababa ishiin irratti kan hojjetteef amma icciitii ishii baay'ee hordofaa jira. Eenyu wajjin akka jiraachaa jirtu, eenyu wajjin akka miseejjii barreessaa jirtu, eenyu wajjin relationship akka itti jirtu. Icciitii ishii baay'een harka galaa jira. Eenyu akka janajjanaa turte, dhiira meeqa akka barreessaa turte, miseejjii baay'een harka galee. Amma harka galee hoo barbaadan viidiyoodhaan waraabee isinitti mul'isuu danda'a jechaadha chaatii ishii keessa. Eenyu akka ishiin barreessaa turte. So hundi keessanuu amma oduu waan takka hubatiin waan anaa fi Abee jidduu jiru icciitiin nu lameen jidduu jiru osoo nun beekin waan hin taane naasa'ina. Sirrii miti kan bareedu nu lamaantu wal beeka nu lamaantu haga keenya wal beeka. Isin qaamni sadaffaan har'a yuutuubii irratti an viidiyoo hojjennaan beektan malee waan nu lamaan jidduu jiru hin beektan. Kanaafuu waa baay'ee naasa'ina waa baay'ee na naasofsiisina isintu na kakaase yuukoo viidiyoo akkan deddeebi'oo hojjedhaan na godhaa jiru isini malee dhimma ishii miti. Ani ishii faana rakkootu kun qabu. Seentu deddeebisee akkam viidiyoo hojjedhu na godhaa jira. Kanaafuu adaraa keessan na dhiisaa. Na dhiisaa ijoollee maal taatan? Kun hin hojjetu cinqilleen. Sirriitti hin hojjetu cheekii godhaa maaloo. Inna akkasiniin jedhaa warroonni haga ammaatitti immoo viidiyoo keenya waa'ee anaaf Abee jidduu jiru osoo nu hubatini yaada xibixxibbee tana xabdan dhaaba. Sinirrallee bareedu. Numatu fixata nu lamaan ilaallata yaadichi. Yaadichi nu lamaan ilaallata. Kanaafuu yaada keessan bal'isaa nu barreessaa. Koomantii keessan ergaa gurguddaa waan barumsa qabu waan gorsa qabu waan kan anaaf Abee walitti araarsuu danda'u nu barreessaa malee ishiin hin dubbifattee koomantii isin xaaftan kanam hin argiti hin dhufti. Ilaalti yuutuubii koo jala hin deemti ilaal. Baatee odhiifama gaafattee naadhumatti kaa jettee barreessitee har'a viidiyoo koomantii koo jalatti argitanii jiraattan dhuftee. Naadhumatti kaa jettee koomantii barreessitee baate. Maa dhiifama hoo gaafatte maaltu sii dhumata yaa obboleetti koo Abee. Ansi jaaladha bar lubbuu. Anaaf hiriyaa akkamii akka walitti turre atis beekta anis beeka. Icciitii kiyyaaf kee jidduu jiru akkana dhiyeessiin baasne yoo barbaadde bahii dhiifama gaafadhu bakka. Kanuma obboleessi koo anatu walitti si fide malee dhimma obboleessa kootiif si dubbachaa jiru isaatu anatu wal sin qunnamsiise odoo ana dhagahee dhufee miti ana amanee dhufee miti eessa ishii beeka hin beeku sababa koo riyaa kooti akkatti rakkatte maatiin ishee nama baadiyyaa irra dhufe magaalaa Finfinnee hin beekaniiti koottuu dhaqi wajji fuudhi jedheeni maatillee lakkoofsa kenni jennaan kan isaa naa ergaaf naan jettee lakkoofsa isaa fuudhee ishiitti kennee achiin buute mucaadhaan dawwalle eegaa bulee halkan guutu anaa yurri bina dhoowwen irratti dawwalan je'uun hin kaastu itti dawwale ishiin asii bilbila hin kaastu jecha muudiin irratti qabatte sababa kanaafuu baatee haa dhiifama gaafattu warri jettan koomantii jalatti dhiifama gaafattoodha koomantiin baay'een dhiifama ka jedhoo jiraate
yoo ishiin hin baane ta'e namallee viidiyoo sana akkuma kaleessa rarraasee dhiisetti hin dhiisu baasuun kiyya hin hafu abadan xumureen jira baasuun dirqama akka dhani viidiyoo ishii gadi hin baasne yoo barbaaddan hundi keessanuu itti dubbadhaatti dhaqii dhiifama gaafadhu viidiyoo jedhu jedhaani haa baatee dhiifama gaafattu kanuma dubbii akka nama tokko keessanillee dawwalee fi narraa kaasuu diddee bas boochee viidiyoo naa ergite gadi na dhiisin maaloo adaraa keenaan jette ani dhiisoo akka ani gadi hin dhiisne yoo barbaaddan isinillee nan arrabsina ani koomantii yoo miira keessa nagashi ani ol darba viidiyoo sana normaali viidiyoo tokko lamaa miti ciitii baay'ee jira namoota baay'eedhaanillee meseeji ishiin namoota ergite waan ishiin nama wajjin hojjechaa turte guutuun harka galeera amma feesbuuk ishii hidhamee jira na biratti kanaafuu hundi keessanuyyuu yaadan taanen xaafina yaada gaggaarii yaada ergaa qabu yaada rahaama qabu ha dhageessanii itti hundi keessanuu kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo itti aanu irratti akka qullaa ishii gadi baasu ciitii ishii baay'ee viidiyoo ishii mucaa jirrafte illee viidiyoon harka galee waan jiruuf isallee akka gadi baasu akka hin barbaanne yoo barbaaddan waan feetan xaafa yoo hin barbaanne garuu yaada gaarii naa barreessaa malee waan hin bartaane naan xaafina ciao